irraa waan nageesseef baay'ee galatoomii kana sin jedhe kanaafani amma immoo bakka waan argadheefu malee bahu fandeemaa sin jedha. Mana argadheen jira manni waan jedhu gaariidha. Anaaf kan ta'u garuu xiqqoo waagaan isaa ulfaataadha. Argadheen jira amma gochuu hin danda'amu hundaafuu rabbitu beeka. Yani carraa gaarii si yaa'u. Shamaar kafuunii daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii hannagaa kodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha. Egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya har'a waan haaraatan siniin biraan gaha maali ati waan haaraa nu biraan geessuu naan jechuullee maltu innillee ana fi abdiin araaramne jirra kalee araaramne saayyuu jaarsa meeqaan araaramne sitanii baay'ee namatti ulfaata akka malee wallollee agartanii jirtu abdiinillee akka malee nattaaree jira anillee akka malee illikii qabadheen jira harii keessan jira waa biraa hammeenyaaf osoo hin taane illikiman qabadheeni yeroo aaru akkanuma na baay'ee rakkoodhaa tureyyuu waaqayyo galatamu garuu amma araaramne jirra garuu araaramnullee abdiin akka malee aaree jira tureyyuu jechuun akkaataa nuti nu araaramne mana kana abaatu jedhe tureyyuu abdiin mana kana wobaatti balbala abantee abaatuti mana kana naaf abaatu jedhe akkasitti nu araarsanii tureyyuu garuu immoo akkasumas haa ta'uti abaatuun jedhini abdii amma mucoon tun bakka wayii argattu bakka itti baqattu amma argattutti suma bira haa teessu ammaaf garuu araaramaadha waliin noodinaadha mana tokko keessa teessanii wal oduunis barbaachisu gati ta'eef amma araaramaa ta'u hanga mana argattutti hanga waa tokko gara itti deemtutti argattutti taateessu asuma jedhaniit akkasitti amansiisanii abdiinis tole haa ta'u bakka rakkoon qabu jedhee araaramne. Amma garuu ani sobeen abdii irratti piraankii ajaa'ibaa hojjechuun fedha maaliifuu kan kanaan wal qabate jechuudha maaliif yeroo sana garaa jabaatee abaatu mana kana akka baatuun barbaada jedhee mitiire ani immoo as biratti erga amma mana argattutti bakka baatutti amma argattutti taateessuu jedhamee waan araaramneefu ani immoo amma abdii mana argadheen jira Sayidoo faanaaf bilbilanii mana si arginee jirra naan jedhanii bakka qoqobbeeffadheen jira ani amma nan baafanii jedhan dhugaa dubbachuuf ani bakka waan qopheeffadhillee takka hin jiru waan manas barbaadadhe tokkollee hin jiru manallee hin arganne ituma argadhee iyyuu eessaa fidee mana kiraa kaffaladhaa miti hin qabu gati ta'eef ammaa fi እና ani sobeetan garuu abdiin maal akka jedhu maal tole jedhamu lakkii jedha bayeeni rakkoon qabu naan jedhamu lakkii eessatti deemtaa maaliif baata jedhamu kan jedhu sana walumaan daawwannaa egaa daawwatataa fi hordoftoota keenya gaduma qabeetan abdii bakka mana kanaa baafanii atillee akkasitti araaramne silaa gizee araaramne sana yoo hanga mana argattutti gatii naan jetteefu amma ani mana argadheen jira baafanii garuu mana kiraallee waan kaffalullee hin qabu garuu maa gochuu hin danda'amu mana waan argadheefu nambaa onan argadhe mana wajjaa wayiillee onan argadhe tariiti mana sana seeneetan hojjedhaa kaffaladhaa gizee duraa kana duubeedhuman seenaa mana kiraa gizee seenuu sun tanni booda irrattan kaffaladhaa akkasiin yaadee baafanii abdii maal sitti fakkaata maal jedhetanitti himaa. Egaa daawwattoota keenya amma abdiin illee saatiin inni dhufu ga'ee jira osoo inni mana hin seenin kaameeraa kodhoofadhee waan kana gaafadhaanii egaa hangadhuma sagantaa keenya akka nuuf hordoftan affeeraa kooti. Assalaamu alaykum yaa doktor. Ajaa'iba boqo. Akkam gaaddisi. Akkamaltu jira boo ajaa'iba nagaanti immoo. Maa? Duraan giftii duree taamuma akkuma wallollee kanaan nama deebiste immoo dooktaratti qayyarte. Maal jechuudha? Maal argan qabu? Bakka isaatuma wallollee kanatti daqiiqaan qayyarte jechuudha mi'aate. Daqiiqaan hin jijjiirre. Kanarra mukna amma sekoondittuu si quufi amma daqiiqa keessa darbee sekoondittuu si quufi. Daqiiqa keessa darbee sekoondittuu si quufi waan hundaafuu. Miti amma namatti maqaan jijjiiruun kee ajaa'iba nuti ta'e. Maaf ajaa'iba sitti taa'e? Jechuun duraan jettee na waamta ture jette. Giifti ture? Aarra hoomuu maal jettee waamte? Yaani si kaate gusitu. Akkuma abbaan amalli namaa jijjiiramu maqaanis jijjiiramaa deema. Kan boruu immoo eegganna kaasutuma jennee jechuudha. Rakkoon qaba akkuma feeteen maal agarsiisan? Ana jettuu akka barbaaddettee nama hunda dandeessaana nan galchuu. Kanaaf garuu nagumati. Naga galata rabbi kamati. Naguma galata isaa. Eessaa dhufta garuu maa baddee akkanatti?
wajjin kan babbaye dhufe malee. Ani fakkaatti barnaan maanii maal taatee ta'e zaman ajaa'ibsiifachaa ture iyyuu. Sodatte. Jechuun akka malee tursee takka isaatii amma kanatti turtee hin beektu. Lakka kanuma ta'uu ilaalaa ture. Amma maal gochaa jirtare? Yoomi? Amma sirrii jira kan. jechuun yaadaan bakka bira jirtame yaaduma asii foon maan jirta malee. Laala. Asuma jira maal taate maal? Yaa maan taala kibboon maan taane. Galata isaa maan taane. Ani kanan jedhu. Ani baay'ee dhifama si gaafachuun barbaada beektaa? Maal ta'u? Jechuun maal jettan maal argameetta? Maal argamee duraa waliin ararsanii? Kan ararsanillee bakka keessa irra deebi'ee immoo dhifama si gaafachuu hin danda'u? Laa hin dandeettu. Maal jechuudha? Dhiifamni yeroo takka malee yeroo lamaa fi yeroo dhibbaa miti. Ani bakka balleessota kiyya ilaalaat moo balleessaa kiyyallee ta'ee irra deddeebi'ee ilaalee dhifama immoo bakka si gaafachuu qabutti immoo gaafachuun maftii kooti maaltu maal rakkoo qabu? Dhiifama nama gaafatanis immoo rakkoo qaba abdii maala? Moo maal taate? Dhiifama maali na gaafattani? Yeroo sanuu dhiifama walii godhaa jedhanii waliin araarsanii? Nu araarsan beeka. Xayyima maali? Garuu jiraamti bakka wanti gochuu waan hin qabne godhee waan ta'eefu kanaafuu dhifama si gaafachuun dirqama. Maali wanni gochuun qabu? Tokkoffaa mana kee taa'ee balbala cufachuu koo kanaafuu dhifama naaf godhii akkasumas. Waan tura deemsee sanaa si haasofsiise. Ani amma deebi'ee haasofsiise. Waan dhumate akkamirra deebitee haasofte? Miti ammoo waan biraatis dabalataa waan sitti himutu jira. Maal natti himta? Waan sitti himu osoo hin taane bakka natti waan si galateeffadhu illee hin qaba. Rabbiin galateeffadhu. Ani yaa'ee rabbi waan godhan. Ana maal galateeffata rabbi galateeffadhu. Jechuun kaaya jiraamtilee rabbiin gaditti nama waan tokko naaf kenne namaaf godhellee namaaf kennellee waan isaaf kennuu galatamuun akkana naaf godhe hin jedhamu maal rakkoo qabu. Tayyib okay. Kanaafuu atillee amma ani bakka rakkaddeetti rakkoo keessaa bakka hunduma keessaa akkuma ani fedhota akkan ani barbaadutti naaf ana taatee na cinaa teechee naaf dhaabbattee bakka hundaayyuu keessaayyuu na baastee jirtaa miti jechuun bakka jechuun rakkadhee yaadni isaatii kana bakka akkana kanatti waan akkana kun qunname bakka sin jedhetti ati bichaa akka abbaatis akka haadhaatis akka obbolichallee akka obboleettiillee taate akka kamiyyuu yoo taate naaf qaqqabdee jirtaat baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhu sin jedha. Ammallee taanaan hanga har'aa kinoo nageessee jirtaa nyaattuu hundumaayyuu waan barbaadu hundumaayyuu akka barbaadetti akka mana kiyyatti fayyadamee hanga har'aa jira mitire. Kanaafuu baay'ee galatamii waaqayyo isaa eebbisuu sin jedha. Na ani amma yeroo araaramnu toon araaramiin dura mana kanaa abaatu jettee turte mitireeti. Garuu immoo hanga mana argattutti mucoontuni eessatti haateessuu jedhanii nu araarsan. Ani illee fedhuma kiyyaanii gamaan argattuuf haateettuu jedhanis. Eeyyuu bakka amma immoo ani maalin jechuu barbaadisee ta'e kana isaan dura si galateeffachuu kanan fedhe kanaafi lammataa irratti immoo bakka ani amma mana argadheen jira waan ta'eef. Eessatti argatte? Kanan sitti maafanii beektaa ani waan si galateeffachuus nan qabaa bakka hundumattiyyuu bakka waan maal fedhe hundumaayyuu waan na gutteef hanga irraa waan nageesseef baay'ee galatoomii kana sin jedhe kanaafanii amma immoo bakka waan argadheefuu mana bahuuf deemaa sin jedha. Eenyutu si arge? Bilbilee Sayidoofaa isaantu naaf arge. Jara si arge? Jara jechuun? Sayidoofaa si arge? Eeyyoo. Yoom bahuuf yaa? Ani bakka boruu nan deema. Bareeda kan maal adiidha kalas manni kiyoomillee kan keeti sa'aatii rakkattee waan adda addaa rakkattee dhufuu dandeetta adii barkamnaa bareeda kan maashaallah yaani dubartii biraa ofii dabarteetta moo kophaa kee? Nakki qooma kiyya garuu mana argadheen jira manni waan jedhu gaariidha. Anaaf kan ta'u garuu xiqqoo waagaansaa ulfaataadha. Argadheen jira amma gochuu hin danda'amu hundaafuu rabbitu beeka. Bareeda dhugaa.
بريدة خلاص يعني منيوتين لأنه سنة أرسا وفي تسي وجين كواتشو دنديسا أكيد أكون قابو شوفا أني ما لا يادس بدتي تو منيوت وجينا رمتني يجون منيوت تو فتياس أكاسكو قلتو تو قلتشيست قال إني يادا دور السنين ولي أرارا ما كدر أكما وانت كتكلي تاتونا غرغارتي موفتك يلي ناميج أكون قابانو جين لا رمتو كذا جنبناتي أساتي سوتي أكا سياقر كارتو فتلة تيوان رايو وجمع ولي قلتني توجراتني قاري لأيتني يادان الليلي ما درفا ولا الليرة ولي قال يعني دور اللي سنوان ولا التملي يعني ولي سنين عارسة خلاص سين عرفتو يتويل بليجرا أيوة قويا تكل عليتي ولي سين عارسة طيب نكون قبنا أشين بورا خلاص أتي ما نفيته بك فيته يقولوا يعني مرق أبدا ما نرجعون كان كقاري أيوة ما كبري ده ما شاء الله خلاص إيمان سيقول إجرا أنا أولي أرتي في التكا هي دايمتي ركون جرو يعني كرا قاري سياو أيوة كانت من دافعي نا أماتي أنا برسون تاين جدي تو من يوتي بربادر كتة قال نتفكات كيف جوجو بق أنا وجلي على رستوس ركون قبنا نرى رماني يسطولا جينا ولولو اللي هنجرو أنا سنتين يكو نندي وانتي بق أنا موجين ولولو اللي هنقبلو شنا تيسي بق شو وانتو كتوكو ستين نجرو وان أما كنتي نموجين جرا شو وان برتكو بدمو قوما سدبرو أكسين دبره توشين نفتي قاري لأيتنا لا إيه نفتي سينو نفتي خلاص هذا ركون جرو سينو فينو نفتي ما نتاسا كاستانا قاري لا قروات شقاتي أنو يتنتي قرو مكيتين جتنتي لا قرو مكيتين جري ربا لو أنت كيف ما موسي ولا جري دي ما نقاري رقتي جنا ما أنت كركون جرو واركت مو نقاوا تكر بين كلمة تكون جرو واركت وند نقاوا تولي تمام ركون قابو بلتوني أكسيادي كان ما فن ست كان ما ستي مفن تريو كان ديمون ستي ما فن دافي ستي مي قتكو قبي وانا قابو فرد ديما سنجي أفنيو ركون جرو أنتي ماني وانا كان كيتي ساعتي واركتي بلبلي أنا وان فيتي نقاوا تولي ركون قابوش خلاص كسادي ركون جرو فرد ديما تيادين ميتت كيف ونتي يا ما لي واربدا كستانا قالي أنجفا يولك قلبي ستفكاتي كوانا قلبي ويس ستفكاتي لتنمي ما قلبي ونقافتات يا دوغار بچفان دوما سغافتشا يرغرو اتيو اكا ستفكاتي وانا قوسا يوليو ستفكات لا قوسا مثلك أنا يعني أتذكر كون نجرو يعني قوسا نكنا نجرتو هذه مودرن تطلع ركون تكنجو ركون قبو بقى ننديما كاسيتي أتذكر كون نجرو واركتسي والناجد تطلع تمام Egaa daawwattoota keenya akkuma agartan kanama waan jedhe dhageessanii jirtu dhugaa rabbii aannan rifadhe piraankiin godhee tananuu piraankii ta'e surumaanuma irratti dalageechuu dandeessu dhugaa rabbii baay'ee rifadheeni jechuun ani akkana jedhee yaanneen gongumaa akkana hin jedhee yaanneen maaliif silaa kana namni iyyuu kalee dhaarumaan immoo akkana jettee maal jettee loolee dubbatee dheenegee malee ani gongumaa akkana tolee rakkoon qabu baay'ee naan jedhee hin eegne akkanatti fakkaatutti baay'umaan saarsee bakka akkanatti garaa hin jabaatu ture yaabdiin amma kan waan akkanaa waan ulfaataa akkanaatiin garaa hin jabaatu tureyyuu garuu amma kana ni bakka baay'een isa gaddisiisee baay'een isa aarsee jechuudha dhugaa dubbachuuf ani baay'umaan bakka bishaanumaan ta'e ani wanumaan dubbadhu wallaalee piraankiin jedhan jedhan afaan kamiin afaan gosa kamiitiin piraankiin jedhan jedhan usuma jedhee callisee amma inni ba'utti eegee usuma jedhee Egaa daawwattoota fi hordoftoota keenya baay'ee rifadheen jedha baay'ee angasin eegdan calan rifadheeni
hundaafuu garuu akkamitti akka ararfadhullee hin beeku akkamitti akkan isaaf akkana prank dhallee akka inni hin beeku waanuma hundaafuu usuma jedhe tananii video kana gadhiisa innumti illee ilaaluu danda'a waayizoo bee garuu sin waanuma hundaafuu abdii akkamitti akka isa saamanuu danda'u akkamitti akka isa ararfadhu akka kan wanti dhannaaf barreessitan gara koomentiitiin barreessitan hin fedha dhugaa dubbachuuf ani baay'ee rifadhe dhugaa akkana jedhee gonguma neegne waan neegne naan jedhe bakka ande qalal godheetuma tolee rakkoon qabu argattee hojjaallee hin barbaadata jedhee bakka jechuun as biratti mana waanan kafaladhu hin qabu jechaan yoo soo jiru hojjaallee hin barbaadattara yaan jechuu isaa sun ani narrifadhe hundaafuu waaqatu beekaa egaa daawwattoota keenya gara isa ararfadhu gara koomentiitiin na barreessadha like share naaf godhadha hundaafuu baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja nagaan naaf tura ciao